She works dash Google. Maal ta'a deebiin gaafii kanaa? Akkam nagaa jirtanii hordoftoota Nigaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'a kanan isiniif qabee dhufee akkamitti iin, aasii fi foorii fayyadamna kan jedhudha jechuudha. Yeroo baay'ee barattoonni yeroo rakkatan argaa foorii akkamitti yeroo kamitti fayyadamna, aas kan jedhu akkasumas iin kan jedhu yeroo kamitti fayyadamna kan jedhu jechuudha. Amma gaafii kanarratti akkuma argitan she works jedhee bakka duwwaa Google jedha. Kana deebii kana kan ta'u maalidha? Iinidha moo aasidha moo foor kan jedhudha. Kana sadeen keessaa tokko ta'a. Tokkoon isaanii yoom akka fayyadamnu workii waliin kan deeman yoom akka fayyadamnu isinittan agarsiisaa jechuudha. She works maal ta'a deebiin isaa? She works for Google. She works for Google. Maaliif? She works for Google for jenna maaliif for akka jennu immoo isinittan hima. Maaliif asirratti akkuma ilaaltan we use works for when it is followed by a name. Works for kan fayyadamnu yoomidha jechuudha. Barreeffama foorii booda kan dhufu maaloo ta'edha jechuudha. Maqaa yoo ta'edha. Google kan jedhu akkuma ilaaltan maqaadha. Maqaadha. Kanaafuu maqaa waan ta'eef maal fayyadamna jechuudha? For kan jedhu fayyadamna jechuudha. Kanaaf gaafiin deebiin isaa maal ta'a? She works for Google. She works for Google jedhamaa jechuudha. Maqaa waan ta'eef jechuudha. Maqaa waan ta'eef. Sana booda works for jedhee maqaan kan dhufu yoo ta'e works jedhee maqaan kan dhufu yoo ta'e maal jidduutti fayyadamna jechuudha? For kan jedhu jidduutti fayyadamna jechuudha. Amma fakkeenya kana ilaalaa. I works for Tesla. I works for Tesla. Tesla kan jedhu maqaadha, maqaa kaampaaniiti. Kanaafuu I work for Tesla. I work for Tesla jennaa jechuudha. Inni biraa immoo fakkeenyuma kanarratti I work for Google laallee jira kana. I work for Google. Google maalidha? Maqaadha, maqaa kaampaanii tokkooti. Inni biraa immoo I work for Mr. Smith. Mr. Smith kan jedhu kun maqaadha. Kanaafuu I work erga jennee booda inni miti as kan jedhu miti kan fayyadamnu jechuudha. So maal fayyadamna? Mr. Smith kan jedhu kana fuulduratti for kan jedhu. Maaliif? Maqaa waan ta'eef. Maqaan yoo kan dhufu ta'e work jennee amma maqaan kan dhufu ta'e maal fayyadamna jechuudha? For kan jedhu fayyadamna jechuudha. Yookaan ammoo kaampaaniiwwan beekamoo maqaan isaanii beekamu yoo jiraatan jechuudha. I work for Tesla, I work for Google, I work for Mr. Smith jedham jechuudha asirratti. Kaawwanoo yoom fayyadamna kan jedhu ilaallamu amma. Inni biraa immoo we use work in when it is followed by a place. Maalidha? Work in kan jedhu in erga jedhee booda maaltu dhufuu qaba jechuudha? Iddoo followed by place. Placeidhaan maal ta'uu qaba? Follow ta'uu qaba jechuudha. Yookaan iddoon tokko ibsuuf kan itti fayyadamnu in kan jedhudha jechuudha. Work jennee in yoo jenne sana booda maaltu dhufuu qaba jechuudha? Sana booda maaltu dhufuu qaba? Iddootu dhufuu qaba jechuudha. Iddoo ibsuudha yoo barbaanne. Duratti yoo ilaaltan fakkeenya duratti irratti maal kan jedhudha? She works jedheeto she works for a Google jedha. She works for Google jedha. Asirratti Google kan jedhu iddoo miti. Maalidha? Maqaadha. Kanaafi jechuudha. Kanaaf akkasitti fayyadamnee fakkeenya yoo ilaalle I work in a bank. Baankiin amma iddoo hojii keessanii ibsa. I work in a bank. I work in a bank. Garuu amma asirratti maqaa osoo lafa goonee ni dandeenya turre. Fakkeenyaaf I work in a commercial bank of Ethiopia jechuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliif? Commercial bank of Ethiopia yoo jenne maal jechuudha? Maqaadha ibsaa jirra. Maqaa baankichaa ibsaa jirra. Kanaafuu maal jenna? I work in a bank jenna. Garuu commercial bank of Ethiopia yoo jenne maqaa waan ibsiniif maal jenna jechuudha? I work for commercial bank of Ethiopia. I work for commercial bank of Ethiopia jechuu dandeessan jechuudha. Garuu asirratti iddoo ibsaa jirra waan ta'eef I work in a bank. I work in a bank jettan jechuudha. Okay, fakkeenya lammaffaa irratti ammoo I work in a hospital. I work in a hospital. Hospitaala keessan hojjedha jechuu barbaadan amma kunillee iddoo ibsaa jirtanii jechuudha. Iddoo ibsaa jirtan. I work in a hospital yoo jettan iddoo ibsaa jirtanii jechuudha. Inni biraa immoo I work in Ambo. I work in Ambo. Amboon hojjedha. Amboo yoo hojjettan jechuudha. Amboon hojjedha jechuu barbaadan jechuudha. Okay, ifa isinii ta'aa jira jedheetan yaada. Inni biraa immoo as kan jedhu immoo yoom fayyadamna? Workii jedhee work erga barreessinee booda as kan jedhu immoo yoom fayyadamna?
work as kan fayyadamnu maaliidhaan follow ta'e jechuudha. Jobidhaan yookaan hojiidhaan. I work as jennee maal jennaa? Hojiitu dhufaa jechuudha. I work as kan duratti argitanii jiraattan I work as jennee yookaan iddoodhaa yookaan maqaadha. Garuu hojiin hoo dhufe yoo ani akka barsiisaatti ani barsiisaadha, ani doktoraa, ani konkolaachisaadha, maal jechuu barbaadan yeroo san maal fayyadamtan jechuudha? As kan jedhu fayyadamtan. I work as a teacher jennaa jechuudha. I work as a teacher maaliifii as erga jennee booda kan dhufu hojiidha. Work as a teacher jennaa jechuudha. Okay, fakkeenya lammaffaan ammoo I work as a manager. I work as a manager. Sadaffaan ammoo I work as a doctor. I work as a doctor. Argitaniiti garaagarummaa isaanii yoom akka fayyadamnu sirriitti hubachuu qabdanii jechuudha. Maalidha tokkoffaan work for kan jennu maaliin yoo follow ta'edha jechuudha. Maqaadhaan yoo follow ta'e I work for jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf I work for Google jennee turre. Inni biraa immoo iddoodhaan follow ta'e immoo iddoon yoo dhufe work kan jedhu booda iddoon yoo dhufe maal fayyadamna jechuudha. In kan jedhu fakkeenya kan laalli keessatti I work in a bank kan jedhu laallee turre. Hojiin yoo dhufe immoo maal fayyadamna jennee as kan jedhu fayyadamna. I work as a teacher jechuu dandeenya jechuudha. Isinmee tana yaalaa koomentii jalatti naaf barreessaa. She works bakka duwwaan ni jira. A teacher. She works dash a teacher. Lammaffaan ammoo he works OBN. OBN jedha asirratti. OBN ni beektan jedheetan yaada. I work jedhee sadaffaan ammoo I work a bank. Kanaafuu mee isin as ta'amoo for ta'amoo in ta'a. Lafanaaf kaa jechuudha. Kanuma barumsi keenyaarraa bakkuma artanitti nagaa ta'a. Warroon subscribe godhin garuu subscribe godhaa jechuudha. Baay'een keessan subscribe godhaan jirtanii yaada keessanillee barreessaan jirtan baay'ee baddanii jirtu. Kanaafuu mee yaada keessanis naaf barreessaa. Maaliifii na waliin jiraachuu keessan kanan beeku yaada keessanii na barreessitanii akkasumas ammoo viidiyoo keenyallee like gootanidha. Sanaan alatti baay'ee nama rakkisa waan ta'eef jechuudha. Amma bakkuma artanitti nagaa ta'a.